Osuma abbaan kiyya kun gachiibsee naqalellee gachiiseetiin isaa qalama. Kadir martuudha duraan dursee waan si gaafadhu yoo shanan bareen torraa kan dhalatte taate kudha tokko ilmaan baree Booranaa irraa yoo kan dhalattu taate osoo alagaa ta'e namni osoo isaa abbaa kiyya fandishee ta'uu baate sa'a 24 bakka sanirraa diileet isa godhaatti sana gubbaa. Fandishee ijoollee iyyaalaa wajjin waliin qixxaatinii gosti tiyya Oromoodha Oromoo malee Oromoon gosa biraan qabu. Atis mee Kadir kamartuudhaati martuun ka eenyuuti ofiiti mee Oromoo daggalchi obboleessa kiyya maqaa haqaa kookeeti. Sarummaa kiyya kan muummicha ministeera kan akka Jawaarfaa kan akka Lammaafaa gurguddaa argitu kan akka kaa'ee. Ati dhugaan siima saba Oromoodhaati miti. Abbaa kee aslii isaa gaafadhuuti. Kaa ilmi dhiiraan jala dubbatee hin beeku. Abbaan kiyyaas diileetti isa godha. Ni beekaa jechuudha abbaan. Abbaa fedhe diileetti godha abbaan. Hin galchitu. Egaa ani fandisheen ilma bareentooti. Ilma bareentoo keessa ilma qallooti. Ilma qalloo keessa ilma 12 alaati. Ilma 12 alaa keessa ilma 4 nuunnuuti. Fandishee Mahammad Usmaan Alii Khoodee Arreelee Jiloo Kharrayyuu Xuulloo Yaayyaa Nuunnu Alaa Qalloo Bareentooti. Akkasittiin sii galchamee akkanuma galchi. Ilma gaangul bakka irraa abbaan kee akkaataa itti dhufe nin beekaanii anaa miti kan sossobu. Kan musliimaata waaqeffataa barcuma keessan irratti nagayni rabbii isiniif haa ta'u yeroo jiru ani ilmi keessan ulfina guddaadhaan daddacha heeraa fi seeraa ulfaata barcuma kiyya kabajamaa dabbal mootii gaaraa hundee bareedaa fi inta miidhagaa anoodaa bultom the greatest United Kingdom Israel UK Shalom. Dhimma abbaa kiyya fandishee kabajamaa ulfaataa namaarra jirtanii jechuun waan isaan dubbatanirra gamaa gamana dhukkeerraa kaafamaa jira jechuun lakki ilmi abbatti seera muru ilmi abbatti murtoo hin muru osuma abbaan kiyya kun gachiibsee naqalellee gachiiseetiin isaa qalama. Abbaan kiyya na arrabsuun abbaan kiyya na xiqqeessuun anaaf ulfina guddaadha malee salphina guddaadha miti. Kana waan ta'eef hin arrabsinaa hin xiqqeessinaa abbaa keessan kabajaa jechuudha jedhisiidha. Abbaanii fi waanuma fedhe yoo godhe akkuma fedhe yoo jedhe obsanii danda'uun dirqama rabbiiti malee sodaa namaatii miti. Milkaa'ina. An sanyii Nabii Ismaa'eel kan abbaan isaa gachiibseetiin siqala jennaan eega rabbiin keessi ajaje naqalii jeensa. Sanyii abaaramtuudha miti. Waa'ee gosaa yoo ta'e gosti tiyya Oromoodha Oromoo malee Oromoon gosa biraan qabu. Oromoo keessa nama akka namaati huma. Lammummaa yoo ta'e Oromoo bira dabree lammii biyya Ingiliz guddoo haalama kanaan gosa. Gosti nan beekneehu na lammoomsitee namootoomsitee naan teessee jechuudha. Lammii Ameerikaa. Shalom balafaa alee. Beekumsaan qabuun. Kadir martuudha artistii ta'uudhaaf afaan Oromoo wallisuudhaaf wallisaan tokko afaan Faranjii wallisaa afaan Arabii wallisaa afaan Hindii wallisaa afaan san wallisuudhaaf saba sanii quuqamee saba saniin ta'uu jechuudha. Ati dhugaan siima saba Oromoodhaati miti. Abbaa kee aslii isaa gaafadhuuti mee irraa baradhu. Kunoo martuun ni jira. Gaafadhu mee oborraadha moo 12 alaati moo ati? Hiigaa sadeenooleeti moo jaanjaarsooti moo anniyya moo ituudha moo hiigaa arsiidha moo ilma xuumuugaati moo ilma murawwaati moo hiigaa ilma kami ilma Karrayyuu Bareentooti moo
eenyuat meegalchigaa ummata kana dhageessis bada kijibaa dhudhuufa hashiisha hudduutee si beeyna nuti ummata Oromoo tajaajiluu malee an saree Oromooti. Saree Oromooti. Gosti xiyyaamaas dhaggeeffadhu. Sareen Oromoo kan diinatti namarraa duutu gala guddaa qaba. Sareenuu jechuudha. Adurreen fiitu. Adurreen guddifatanuu galata qabdi. Sarummaa gootiin ummata Oromootiif dutuu malee Oromootti dutee hin beeku. Oromoo diigee hin beeku. Waan hin qabu ilmaan Oromooti hojii qooddachuu malee sarummaa gootiin Oromoo nama ta'e miidhee hin beeku. Nama Oromootti dutee nama Oromoo ifin ja'urraa nasaricha Oromoo kana tuffatamaa kanatu arrafamaa kanatu eenyuma caalaa Oromoof hojjete akka sadarkaa addunyaatti gurguddaadha jechuudha. Kanaaf saree jaban maqaan isaa obsaa jedhama goobazushaa mashaallee sun. Kanaaf abbaa fi waan fedhe sitti yoo nagale jechaa mitiin siin jeeban wallahi mormaan itti kennaan siin jee. Osoo alagaa ta'e garuu sa'aatii 24 keessatti isa bakka san hin bulchu ture. Osoo alagaa ta'e namni san osoo isa abbaa kiyya bandishee ta'uu baate sa'aatii 24 ittiin bakka san irraa diileetti isa godha ardii sana gubbaa. Takkaa ilmi dhiiraa na jala dubbatee hin beeku. Abbaan kiyyaas diileetti isa godha. Ni beekaa jechuudha abbaa. Abbaa fedhe diileetti godha abbaan kiyya. Abbaan kiyya kan calanqoo san isinitti jaare. Siidaa hangas ga'a anoolee kan isinitti jaare abbaan kiyya. Sarummaa isaatiin. Siidaa ishee barreessa bara isinitti jaare. Sarummaa kiyya kan muummicha ministeera kan akka Johaar fa'a kan akka Lammaa fa'a gurguddaa argitu kan akka kaa'eedhaan. Sarummaa kiyyaan osoo nama Oromoon ta'in jechuun saree Oromoon guddifateen ta'uudhaan. Saree Oromoon guddifateen. Wandarsaami. Oromoo ifin jechuudhaaf sadarkaan kiyyan ga'e waan ta'eef. Isin warri Oromoo taatan jabaadhaa. Wandarsaami. Sirba afaan Ingiliffaa immoo sadarkaa kanatti yoo dhufte qofaan si dhaggeeffadha. Ijoollummaa xiyyeerraa eegalee abbaan kiyyaas muuziqshaana guddaadha. Amali birraa afaan. Michael Jackson fa'aa. Biyyaan Ingiliz waan ilmi lamaan aan taane naa taate Faransiin. kabajamoota daawwattoota kiyya jirra jirtu isiniin jechaadha. Ummanni Oromoodha, manguddoon Oromoodha, dargaggoon Oromoodha, dargaggeettiin Oromoodha, hayyuun Oromoodha, beekaan Oromoo hundinuu fandishee ijoollee iyyaalaa wajjin waliin qixxaatini kaasinaan jennaaniin manguddoo Oromoo abbootii gadaa ayyoolee siinqeedhaan hagaafataniitiin viidiyoo Kadir Martuudha san kaaseetiin jiraa jechuudha. Maaliif hin kaasini beeytanii ka dogongore wajjin dogongoruu hin qabnu ani abbaan feelee fandishee jechaa arrabsaa haa oolu kaayoo fi akeekni kiyya nama tokkoomsuudha jibbansarraa gama jaalala harkisuudha waan kana ta'eef galatoomaan isiniin jaa. Kun waliin as keessa jira. Maallaqa miliyoonotaan na wallaantee miliyoonotaan mana na kireessitee miliyoonotaan na hiidii jechuudha. Aliin kun keenya kabaaleeti. Isa wakiilli kiyya kalafatana. Dooktara ijaatiin qaba, ka gurraatiin qaba, ka sammuutiin qaba. Sirboota isaan na ajajaniin dhaggeeffata. Maqaa nabiitillee kan hin kaafne, sirboota keenyallee kan hin kaafne waan na oowwisuuf, ollee tiyya waan na bobeessuuf dhorkamaadha. Perfect. Dhaloota kiyyaas muuziqoota addunyaatiin hin qaba jechuudha. Akkuma nashiida si ka abbaan barbaadde nashiida narraa fudhattu, abbaan barbaadde immoo muuziqaa narraa fudhataa jechuudha. You understand me? Maqaa Oromoo kan itti keessa qabu my boy welcome. Waan akka waan hin godhe uummata Oromoo xiqqaa guddarratti yoo amantii teessa amantiidhaan ka'ee falmu, yoo dhaabatees dhaabaan falmu, dhaabaa fi dhaaba kanii wal nyaachise
hoggana fi hoggansa kanii wal nyaachise. Eega tokkummatti siyaamu kaniin kutaa fi gosa wal nyaachise eega gosti diigamte ana qobaatti jakkaas gubbaa. Isin jaaru silaa an jiraachuu baadhee rabbi isin keessa nagaayuu baate miidiyaa kana gubbaa sareen isin nyaattee jechuu kuma isin beekanitti. Walii galleemi kana hoggaan godhu an maallaqa kiyya Oromoo kenneetiin qabsaa'ee malee. Maallaqa Oromoo kaniin fudhadhee ani maallaqa niin facaasa na beeka namni amala kiyya. Maallaqa Oromoo kaniin saame Oromoof hin qabsaa'ee jee tokkollee hin qabu kaniin humna xiyyaan burruqee godhe malee. Yoo walliftotas taate maallaqa kiyyaan hin gargaara. Walliftoonni keenya xiqqaa guddaan kutaa 11 na beekan jechuudha. Uumama keenya. Takka walliftoota keenyaan mataa ol qabadhee beeka. Hayyuu biyya xiyyaarra mataa ol qabadhee beeka. Kun immoo ana miidhamaa na godhe. Jaalala beekuun ana miidhamaa. Mee dhageeffadhaa buurii gurrarraa fudhadhaa. Waan looreetiin jaalalaa kabajamoo muummee ministeera Itoophiyaa ta'een si ibsa. Saaqaa dukkana gabrummaa ibsaa karaa walabummaa walqixxeessaa mirga sabaa sablammummaa gonfachiisaa mirga abbaa biyyummaa kan qabne hiyyummaa kan qabne gabrummaa haa jiraatu looreetiin jaalalaa Abiyyi Ahmad ulfinaa fi kabajaan haa jiraatu amata huma umrii nuuf haa dheeratu haa jiraatu Abiyyi Ahmad umrii nuuf haa dheeratu haa jiraatu